Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa Faaris Show ammas marsaa lammaffaadhaa fi waliin dubbii obboleessa keenya Raasimoo nama Waaqayyoo nama guddaa wajjin qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma kanaan dura waadaa isiniif gallee jiru nama guddaa nama kabajamaaf Raajii Raasimoo baay'ee kan jaallannuuf kan kabajnu isiniif qabannee dhiyaannee jira. Egaan kallattii mangara gaaffiif deebii keenyaatti dabarraa duraan kaasnee turre peejii keenya peejii Paaster Eebbisaa Baqqalee irratti interview wayii yookiis waliin dubbii gadhiifama like share subscribe gochuudhaan nu wajjiniin taasisanii jennee turre ammallee afeerraan keenya itti fufeema jira. Akkasumas interview kana qofa osoo hin taane wanta addaa wanta biraas qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaan amma gara gaaffiif deebii keenyaatti ceena. Baga nagaan dhuftanii. Tolish baga nagaan nu eeddan jedha. Mee maqaa keessaniif bakka itti tajaajiltan bakka itti dhalattan mee daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Bakka itti dhaladhe godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii naannoo jedhamutti dhaladhe. Amma immoo akkuma isin beektan waldaa kana keessa kan tajaajilu maqaan koo immoo Raajii Raasimoo Qabaa Guuttataa kan jedhamudha. Waldaan keessan waldaa kamidha? Waldaan keenya amma waldaan keenya waldaa dibata akka Waaqayyoo addunyaa kan jedhamudha. Buraayyuu Kattaa. Buraayyuu Kattaa jechuudha. Egaan mee gaaffii itti aanu isin gaafadha. Gara tajaajilaatti tun dhufee dura namni isin fakkeenya godhattan yookiis guddisee hafuuraatti namni isin jettan jira laata? Mee akkamitti dhuftan? Akka waldaa kootiitti jira. Gara tajaajilaatti tun hin dhufin dura akkasumatti namni naa kadhatu jira. Fakkeenyaaf obboleettii durbaa tokkoon qaba manuma keessaa raajii kan taate jechuudha. Isheen baay'ee naa kadhattan gara tajaajilaa waan jedhamu hin beeku maal akka tajaajilan naan galuudhaaf. Gaafa isa tokko tokko yerootti fudhattu naa kadhatti. Isheen naa kadhattus dhagee beeka. Akka waldaa kiristaanaa keessatti immoo baay'ee nama jaallannuuf nama kabajnu obboleessa keenya yookiin abbaa fuuraa keenya kan ta'e Sanbatoo Mardaasaa kan jedhamu jira. Innis akka kanallee naa kadhata. Baay'ee namatti tola. Egaa akkamitti gara tajaajilaa dhuftani? Akkamitti akkan gara tajaajilaa dhufe anaaf naan galu. Tajaajila gaafa jedhanii namoota warra humna qaban warra fayyaalessa ta'an warra fiiganii bahuu danda'antu tajaajila duwwaatti hin beekan. Yeroo Waaqayyoo gara tajaajilaatti na fidu ani kutaa gadii hin bara. Haa ta'u garuu Waaqayyo hojjetaa koo taata tajaajilaa koo taata yeroo naan jedhu anaaf gaaffiidha. Garuu oolee bulee barri gaafa darbaa dhufu ol jijjiiraa gaafa dhufu kan tajaajilaa ta'e argamu. Waan guddaa kaasanii nama fayyaalessa ta'edha. Kan tajaajilu akkasitiin hin yaada ture. Ani garuu haala kana keessa dhaabbadheenii gara tajaajilummaatti dhufe lakkaa hin danda'amu jedhanii nu kaasanii gaaffii itti aanutti darbuuf mee umurii dargaggummaa amma keessa jirtan irratti hundaa'uudhaan dargaggootaaf dhaamsa isin qabdan. Nuni dargaggoonni kan dhaamuuf qabu inni guddaan waan tokko irratti nan danda'a jedhanii of murteessuudha. Kan nama dandeessisu Waaqayyoodha waan ta'eef. Inni ani dubbachuu barbaadu lammaffaani Waaqayyo haala keenya wajjin deematu hin taane haala mataa isaatii qaba. Daandii mataa isaatii qaba Waaqayyo. Kanaaf anaaf ni dadhabaan yoo erga danda'e warri fiiganii bahuu danda'anii warri gaara qaxxaamuruu danda'anii hojii Waaqayyo hojjechuudhaaf yeroo kamitti reedii ta'uu qabu. Dhaamsa akkasiin namaaf. Eenyuun Waaqayyo inni hojjeta waan ta'eef. Waaqayyo laphee qulqulluu fi yaada qulqulluu barbaada waan ta'eef eenyuuf iyyuu Waaqayyo sababii hojjetuuf hin qoodu waan ta'eef inni nama kanaaf dargaggoonni keenya hojii Waaqayyo hojjechuu keessatti ga'ee guddaa qabachuu hin danda'u yaadaan. Waaqayyo isin ibsu baay'ee namatti tola. Dhuguma jettan dargaggoonni baay'een humna guutuu qabanii waa hojjechuu yoo danda'anii dargaggummaa isaaniitti immoo mana Waaqayyo keessatti dabarsuu irra bakkeetti dabarsuu filatu. Innaa dargaggoota akkasiif dhaamsa gaarii dhaamtanii. Egaan akkasiin asoosaatti namoota isin wajjin barattan irraa bilbilee amala keessan tokko tokko gaafachuu yaallee turre. Akka caraatee nama baay'een arganii nama tokko garuu arganneera. Raajii Raasimoon baay'ee nama gargaaru nama rakkate arganii bira hin darbanii hin jedhaniiru. Mee amala kana isin eessaa argattan immoo akkamittiin? Maani maatii hiyyeessa keetti hin dhaladhe dhugaa dubbachuuf.
waan ani maatii hiyyeessa keessatti dhaladhee fi namoota rakkatan haalan keessa ture sakatu natti dhaga'ama. Nama argu hundumaa hin qabu yoo ta'e baay'ee garaa kun dhukkuba. Qabaadhee naan garuu ofii koof of keessaa fixeenini nama sanaaf gochuun barbaada. Kun waanuma naa kennamedha ganamnu. Nama kamitti garaan jabaadhe guddaa ta'uu beekaa. Waan kamootee namni nama waan ta'eef borra akka argatu sababiin beekuuf hiyyummaa dhaala hirmaanne baay'ee waaqayyo irraa nuun. Hiyyummaa keessaa immoo kan nu baasu waaqayyoodha. Injijjiirama waan ta'eef. Sababii kanaaf nama hundumaaf ani gaafa argu nama dadhabee nama waa godhachuu hin dandeenye naan gadi an qabaadhee miti baay'ee naan gadi kan ta'an. Anamani akkuma kanatti ta'e ofii koon lafa barbaade deemee nan naqa. Ofii koon mangoo yaabee nyaadha. Ofii koon daakaa nan daaka. Ofii koon hojii barbaade nan hojjedha. Naggaadeen ture hin beeki. Kutaa gadi gaafa baru kutaa tokko kaasee hanga shanii hanga jaatti burtukaanii nagada. Sitti meera maatii hiyyeessa keessatti naladhisiin jedhee. Burtukaanii nagada yeroo burtukaanii mangoon nagada. Qocoofaan nagadaa. Buna qishiriifaan nagadaa. Waan hojjetiin hin jiru. Isuma hojjedheen amma kutaa torbaatti baradhe. Sababii kanaaf namoota rakkatan gaafa argummoo isuma keessaa iyyuu daftarii 3-2 bitee namaaf immoo kenna. Wayyaafas kan hin bituuf qaba namoota. Asoosaatti ammani kan dhaladhe mandiidhaa ta'uu malee kutaa 1 hanga 3 achitti baradhe 9-10 iddoo biraatti baradhe. Kutaa 11 immoo 11-12 immoo asoosaatti baradhe. Namoota wayyaafaa biteef jira asoosaa garuu hin qabu. Ofii koo ani guyyaa 4 gabuu buleera sababiin dhabeef. Namoota xinnoo baay'ee hin dandeenye gaafa argummoo xinnoo isheen isaarra fooyyee qaba waan ta'eef waan nyaadhu irraa dan kennaaf dandee garaatti hin jabaadhu. Gara jabina namuu hin qabu sinu jechuudha. Egaa waan guddaadha wanti isaan kaasanii. Dhugumadha akkuma qorannaa mana keessanii nama gargaartu harka qalleeyyii bukkee hin dabartanii haala kana keessa teessanii dhageera. Ani ammoo waan na dhibu tokkotu jira waan dabalee gaafadhu. Isin nama wajjin jiraachuu jaallatanidha. Qobaallee nyaachuu nama hin jaallanne. Waan ofii keessaniif ta'u namaafis akka ta'u nama hawwitanii. Sooshaal laayifii isin bira jira waan jedhamudha kan hin dhagee. Mee nama wajjin jiraachuuf nama jaallachuuf wanti isin kakaasu maal keessa keessanii? Kitaaba tokkoon dubbisan ture. Gaalama dura. Waa'ee namaa jaallachuu sababii macaafni itti qulqulluun hin deeggara. Dhoksaa guddaan inni guddaan ijoon nama jaallachuudha. Malee tajaajiluun keenya, raajuun keenya, lallabuun keenya, faarfachuun keenya hundisaa jaalala yoo qabu ta'e akkasumaan ta'a. Waaqayyo immoo nama akka mataa keetiitti jaalladhu jedha. Sababii jedhuu fi kitaaba tokko gaafa dubbisu sana waa'ee jaalala. Turutti dubbata waa'ee nama jaallachuu. Nama jaallachuun akkuma macaafa qulqulluu sana keessa jiru iyyuu iddoo guddaa akka qabu waa'ee kitaaba sana irrattis kan barraa'ee jiru baay'ee waa'ee nama jaallachuu ibsa. Achi nama jaallachuun erga wanta guddaa ammasii namaaf hojjeta ta'e nama kamiif iyyuu an jaalala qabaachuun qabaan jedhee. Ana marraatti nama tokko hojii ol badee hin beeku. Egaa namni natti badee Okay, namatti tola egaa waan isaan haasa'an keessaa wanti hin baree harka qalleeyyii gargaaruu irratti nama gargaaruudhaaf sooromuu yookiis qarshii qabaachuun gaafatu jedhanii kaasanii waan guddaa isaanii gaajeerii dhugumadha nama gargaaruudhaaf nama ta'utu gaadha. Maaliif sagalee waaqayyoos lama qabda taanaan tokko namaaf kenni jedha. Tarii obboleessi koon obbukeedhaa yoo rakkate gargaaruun qaba waan guddaan irraa baree an ofii kooti meeti maal jetta? Eeyyinaan karaa koo waan guddaan irraa bare yeroo man nama isaanitti siqanitti bilbilee gaafadhu amala baay'ee namatti toludha jechuun nus beekna waan argine waan ta'eef yaa namoota yeroo baay'ee wajjin dabarsan irraa immoo dhaga'uu wayyeennee bilbilee gaafanne እና deebiinutti argannes waanuma argaa jirru waan ta'eef baay'ee namatti tola keessumaa yeroo dargaggummaatti. Yeroo dargaggummaa bitaa ifoo yeroo baay'ee anaaf kan jedhamu malee nama biraaf yaaduun badaanuu bira jiru. እና dargaggootaaf fakkeenya gaarii ta'u jedheen nama karaa kooti. Eshi gaaffii keenya sattaan yeroo darbinu mudannoo tajaajila keessan keessatti isin mudate yeroo tajaajiltan. Amma tajaajila keessatti mudannoon inni mudate baay'eedha. Yaadachuu yoon baadhu waggaa lamaan darbe keessatti garuu yaadadhee waan inni mudate waan guddaadha. Gara as
biyya karaa Walisoo kanarra deemne turre. Deemsa guyyaa 3 makiinaadhaan asirraa. Albaasaa caccabsaa biyya dhamu deemne turre. Mannaariyaa yeroo gallu namooti na teellaa afan jiru. Kanneen akka Tamaan Faaris fa'aa, kanneen Abarraa fa'aa, Abarraa Dassaaleenyi Caamboo, Faarfataan tokko, akkasuma immoo Andalaawiin kan jedhamu tokko jira. Innis Rafeeraa, ani nama lama wajjin hin deeme. Gaafa hin deemee jedhu shaantaa xinnoo tokkoon qaba akka shaantaa gurraacha normaalii ta'e wayyaa baay'eetti qabu. Gaafa magaalaa sana galu Mannaariyaa keessatti makiinaa maal jennee inni ijaarsi waldaa nama ergee ture hunduma warra lamaanii sana dubbisee anaan calluma jedhee na ilaale. Maal tajaajilaa sadiitu dhufaa jiran nuun jedhanii warri kaan illee ganaa dhufu gana nama 7 kan deemu achi. Konferensichi istaadiyoomii irratti qophaa'e waan ta'eef nama 7tu jira. Isaan keessaa warri kaan hafaniiru namni 3 deemaniiru. Nuun kan dhageenye nama 3tu dhufaa jira jedhanii jedhee garuu nuun nama 2 jennaan warri sunis calluma jedhee na ilaalan. Maaliif inni Raasimoo gaafa jedhamu nama dheeraa wayii yookiin nama fayyaa bulees nama bakka dhaabbitu nama cimaa akka kanatti fudhate. Achi an dhiiseen intaloo tokko jirti buna shaayii kan hojjetu bukkeen taa'e. Achi warra sana dubbisee kottaan deemna bakka naan wal ilaalan. Warri sun wal ilaalanii ani calluma jedheen taa'ee meerree nama 3 deebitii siin naan warra kana fakkaatan duukaa jiru mii jedheni tokko. Kana immoo naan isa kana naan biyyeessuus gargootan. Mudannoo akkasuma mudate ammas gaafa achi deemnu amma guyyaa kamisa jalqaba sagantichi. Achittis mudannoo na mudate keessa kamisa jalqabaa kamisa sana galgala ani hin tajaajille. Jimaata ganamaa ani hin tajaajille. Jimaata guyyaa ani hin tajaajille. Waaqayyo immoo waan tokko nu hojjedha sababii jedhee fi calluma jedheen taa'e. Sanbata duraa ganamaa mee amma sanattanii normaal firesh xinna tokkotu jira. Baay'ee fireshiin cinaacha nama tokko. Isheerra rafaa diriirsii taraa tokko uffadheerra. Nam bu'ii bakka isa booda nam go'ee nan gaddee ati erga hojii koo hojjettatee jettee yoo inni na fayyisuu qabdaan jedhee achuma taa'een akkana yaasee. Yoo inni immoo nama tokko har'as keessaa naaf ajjeestee dinqii akka namni sun naa qabu gochuu qabdaan nama sin ajjeesu siinis hin fayyisu garuu namni tokko rakkatee jira mucaan waggaa 3 dhalatee sireerraan kaane tokko jira naan jedhe. Akkam gootarinnaan nan fidaa sa'aatii kana booddee kan tajaajilu siidhaan naan jedhe. Calluma jedheen taa'ee kadhadheen bu'ee bakka nan bu'e. Jechuun namni ulaagaadhaan nama qooda waan ta'eef namni fayyummaa keerra dhaan si qooda waan ta'eef kana natti fakkaate. Akka bara kakumoofaa. Bara kakumoofaa namni qaama irruu yoo ta'e tajaajila hin tajaajilu. Iddoo aarsaattis hin ba'u. Tokkoffaa maatii isaaniitti qaanaa lammaffaa bulaa isaatii sadaffaan warra beektonni warra jiranii itti leeyyoo waan ta'eef gara isteejitti hin butan. Isa dhufee hin jedhu. Ani garuu waaqayyo galata bara haaraa keessa dhaladhe waan ta'eef kana dhufee hin jedhee qidaamee ganama kadhadhu akkasumatti meeqa afurree waaqayyo dhufee naajjeesii yookiin immoo fayyaana guddaa akkasii tajaajilutti jedheen. Siinis hin ajjeesuus fayyisuus garuu nama waggaa 3 kaasee dhalatee siriirraan garagaleetu jira. Akkamitti inni dhufaadhaan jedhe. Akkas jedhee kadhadhee ba'ee maal jedheen dhaqeen taa'ee jirra kee gaafan taa'u mucaa sana baattee haati gubaa'ee keessa dhuftee fuuldura teesseetti. Laashaa dha mucichi qaamni isaa guutummaan hin hojjetu. Mee nama tokkotu jira kan dhufe Wallaggaa irraati. Kanaaf namni kun as ba'ee sin tajaajila. Waan ta'eef inni hin sodaatinaa jedhan. Ishi jedhee gaafa ba'u akkuma ba'een dubbisee biyyan dhufee waldaan keessaa dhufee dubbadhee fi maqaa mucichaa fi maqaa harmee isaatii ol duukaa waameen fuuldura baase. Achi gaafa ol duukaa baasee jedhu ati fiddee lafa keessee bukkeetti kufte. Bishaan aadaa diima tokko jira fuudhee itti gannaqe. Isa sochii miilli mucaa, harki mucaa, iji mucaa sirrii ta'e bakka normaal ta'e gubaa'een ol kee buute. Achumaan kanuma tokkittiin hin tajaajile. Achi booddee mata duree akkas jedhutu naa dhufe. Amma iji koo argu caala arguu nan danda'a jedhee naa dhufe. Achoo dhaabbatee riisii kana barreeffate. Isa booddee warri dhaqanii akka tokko ta'anii achumatti waaqayyo ulfina kanaan natti mul'ate. Isa booddee amma sanbata galgalaatti tajaajila ana. Dafinoo ganama jarri gaagalallee an deebi'een dargaggoota tajaajile.
Waan guddaadha egaa. Namni qaama namaa ilaalee wayii qaama miidhamummaa ilaaleeti kan inni yeroo baay'ee irra kana ilaala namni. Isin garuu waan guddaa nu kaastanii. Mee mudannoo kan biraatti dabarraa mudannoo yeroo dur barachaa turtan mudannoo isin mudatetu jira. Odeeffannoo iddoo biraatii kan nu fudhanne. Mudannoo bofaa wajjinii wal qabachuu. Dur fagoo teessanii kan isin barattan. Manni barumsaa keessan akkan odeeffannoo fudhadhetti isin irraa baay'ee fagoodha. Mee waan isin mudate? Egaa isin baay'ee nateellaa deemtee nyaata jirtu. Gaariidha yaadi keessanii eebbifama. Mudannoon mana barumsaa keessa baradhee kutaa tokko hanga shanitti yeroon baradhu naggaadeen ture siin jedheera. Naggaadee sana keessatti yeroon ta'etti Waaqayyoo na tajaajilta gaafa jedhu hojii hojjedhu naan jedhe. Isheen akka waggaa tokko tajaajileen waggaa tokko booddee haala tajaajilichaa waan ija godhachuu waan deebi'e nagatti gaafa deebi'u kan nargute. As kooknoo sa'aatii 3 du'een ka'e. Bishaan natti guuranii katamaa walakkaa keessatti bu'e bona. Akkuma taa'ee nagada mi'aan buufadhee jiru taa'ee nagadutti bakka kaan gadhiifamee anaan mataa na qabatee wallaa koo irra jijjiiran waan tokkotti hin buune anaan na kuffisee bona laa bishaan hin jiru. Gaafa bakkaan sirbuutu immoo bishaan keessa gangashuuti. Innaa bishaan hin jiru waan ta'eef jaarkaanii mana adaadee kootii fidanii manatti gadi naqanii sa'a 3 booddee lubbuun natti deebi'ee achi gaafa ga'u biddeen 3 nyaadde. Baay'ee nama beelessaadhaan beektaa. Innaa kana lammaffaa immoo mana barumsaa sa'a 1 walakkaadha kan deemee baradhu. Ganama sa'aatii 12 walakkaatti qursii nyaadhee ka'a. Guyyaa waan ani ijoollee ulfaana dandee deemeen galleef gannaa bokkaadha mana namaatti dhiyeessaa. Bona immoo mana namaa dhaquurraa hidheen gaaddisan taa'ee afura baafadheen sa'aatii 10 walakkaa gaafa ta'u immoo gara mana keenyaatti gala. Innaa qanii tokko baay'een dadhabee jira. Aduun baay'ee waan na gubeef miila koo baay'ee waan na gubeef baay'ee gaddee ta'an taa'ee boo'ee daftarii koo dura kaadheen achi waan narrafe. Shaantaatiin na tokkotti hin baadhee deema narrafee gaafa rafee xinnadhu akka abjuu kee jiru natti fakkaata beektaa. Bofti kee baay'ee guddaan muka kee caakkaa keessa waan ta'eef laga wayii ceenee immoo galla. Bofti dhufee na yaabbate narra ciisa. Natti tottola qaamni isaa lallaafa waan ta'eef akka utaaluun ta'ee waan ta'eef gaazaan bofessa baay'ee narra jiru. Marma isaan qabadha. Inni immoo eegii sanatti naannessa. Ani marma isaan qabadha inni eegii sanatti naannessa. Natti marate eegii isaa fayyifite jechuudha. Iyyuuf namni hin jiru. Waan an godhus nan dhabe. Lafti fayyaan isaa natti dukkanaa. Boficha ofirratti ni ilaalaan qabadheen immoo jira. Nan harkise marma isaa kana gargar harkiseen nan dhabe incituu didi. Dhumarratti waan tokko yaade. Ulee makoo fuudheen afaan isaa keessatti gadi kaa'e. Afaan isaa keessa gaafa inni gadi kaa'u inni gadi bakka nan tumadde. Lafa ciibseen jilba gosa kanaan irra kaadheen achitti gadi tumutti hin kennu. Tuma jedhu waan inni afaan isaa keessaa bahe tokko jira. Dhaawee kan fakkaatu ittiin nama hedduu. Isa of keessaa baase. Of keessaa baadee laafe. Gaafa inni laafu akkasumatti mareen darbadheen gadi. Kanan na mudatee jechuudha. Barbaadee lammaffaa inni sadaffaan mudannoo koo keessatti hanga kutaa 7 kaasee harreedhaan hin baradhe waan ta'eef yeroo hundumaa harreen na kuffisti. Addunyi koo hin jiru amma baay'ee caccabee waan jiruuf jechuudha. Innaa harreedhaan sababii hin baradhuuf harreen makiinaa yoo dhuftes hin birratti. Nama xinnoo kootii gurraacha uffatee dhuftes hin birratti. Qaniitti lama kufee mangala. Lama kufee mangala. Innaa waan tokko immoo hin ta'u. Innaa kanaadhaa isa booddeetuma jedhu harreen kun gaafa na kuffistu immoo akka harree biyyaa wajjiniin tokko miti isheen. Dhugaa dubbachuufi maqaa ishee harreedha malee kottee afur qabdi malee harree miti. Yoo na kuffiste hin deemtu. Achuma dhaabattee amma kan yaabbadhutti miila ishee fuutee hin deemtu. Achi yeroo yaabbadhu immoo hin deemti. Amma yoo ta'e yoo na kuffiste na dhistee hin galtu. Harree duukaas fiiddee hin baatu. Bakka achuma deeddii hakeema yaabbadhi sokka. Akka kanaatti kan baradhe barumsa koo keessatti. Egaa namatti tola waan jettee yoo jiraatu. Mudannoo baay'ee nama ajaa'ibudha. Sirriidha baay'ee ulfaata. Qaama miidhamtoota ta'anii ilaalcha namaanis waan baay'ee nu kaasaniiru. Waan baay'ee sinirraa baranneerra. Akkasumas daawwattoonni keenya waan baay'ee akka isaan sinirraa baratan abdii guddaa qabna. Egaa mee gara dhumaatti finnee jirra. Dhaamsa dhumaa gaafanneen fuula gara qophii keenya hin xumurannaa. Mee waldaa kiristaanaaf
akkasumas immoo namoota akka keessan qaama miidhamoo ta'anii tarii abdii kan kutatan jiraachuu danda'u waan garaagaraatiin of ilaalanii mee warra kanaaf waldaan kiristaanaa namoota akkasii akkamittiin qabachuu qabdi namoonni akkasiis immoo akkamittiin jiraachuu akka isaan qaban kallattii maamiltoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf nu dabarsa. Waaw kun gaaffii baay'ee cimaadha. Namni harkaaf miila dhabuu danda'a malee sammuu qabaachuu danda'a. Sammuudha kan waan hundumaa hojjetu. Maraatuu tokkoof nama sammuu qabu yoo bukkeeffinne haala maraatuu sanaa yookiin nama sammuu hin qabne tokko nama qalbiitti hin jirre tokkoo fi nama sammuu qabu tokko yoo bukkeeffinne inni fayyaa ta'e qaama guutuu qaba miila fayyaa harka fayyaa ija fayyaa qabaatee sammuun hin jiru taanaan waa gochuu hin danda'u. Sammuun dhala namaa keessatti yookiin qaama namaa keessaa isa tokkodha. Namooti baay'een ammaa harkaaf miillaa dhaban malee maasiriitti eebbifaman digiriidhaan kan eebbifaman tuma qaama miidhamaa ta'anii jiranii waa namaa gochuuf illee isaanidha. Waldaa kiristaanaatti dhaabachuuf nama fayyaaf iyyuu kan dhaabatu irra guddaa kan gadduuf warra qaama miidhamaa. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti akkuma nama tokkotti gahee tokkotti kennuudha. Gara tajaajilaatiin, gara qoreetiin, gara waaqeffachiisuudhaan ofitti dabalamanii yoo kadhatan yoo namoota sana tajaajilan duuka buutummaa nama sanaa yoo godhatan akkuma nama fayyaa tokkotti ilaalanii nama sanas akka fayyaatti akka ilaalaman sababi isaa sammuun jira maraatuu miti. Sammuu kan hin qabne immoo qaama guutuu kan qabu immoo jira. Kanaaf sammuutu waa hojjeta jechuu barbaadeen. Waldaa kiristaanaa keessattis isaan kanaaf ilaalcha gahaa qabaachuu akkuma warra fayyaatti jechuudha. Yeroo baay'ee amma cherchii konferensiilee deddeemnu irratti nan arga. Mudannoo hedduun ni mudata. Yoo isa fayyaadhaaf fireeshii mataa yaa kennanii fi isa sanaaf immoo yeroo kan qabu buusuuf. Yani yeroo tokko irra deebi'uun illee barbaachisu waan akkasii na mudateera. Biyyuma hin kennu dhaladhe. Reefuun kan tajaajila. Reefuun raaja. Isa tokkoo fi foonitti gurshu anaan immoo qoccoo amatti bidannoo na gurshu. Inni sireeta guddaa rarrafaa anaaf immoo fireeshii saaba yeroo madaabariyaa isarra na bushan. Akka kana ta'uu hin qabu. Ilaalcha keessatti ilaalcha gadaanaa namaa qabaachuun gaarummaa hin qabu kan jedhamudha. Okay, mee namoota qaama miidhamoo akka keessanii ta'anii abdii kutachuu danda'an isaaniif immoo dhaamsa akkamii qabu? Qaama miidhamtootaaf baay'een kanan jaalladhu, baay'een kanan kabaju. Amma sii kaaseen darbee jira. Namaa gochuuf, namaaf yaadutti isaan baay'ee kabaju. Baay'ee cimoodha. Maaliif kanaaf namni yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irraa iddoo garaagaraa irraati qaama miidhamtootanii irraa finaananii footoo isaanii kaasanii isaaniif finaanne jedhanii namoonni fayyadaman jiru. Warra akkasii irraa of eeggachuudha. Inni guddaan dhaamsadhaaf. Achuma lafa jiraatan immoo of amansiisu nan danda'a kan jedhamu. Nan danda'a jettee gaafa of amansiistu waan kamiinuma dandeessa. Barreessuu yoo dandeesse hojjechuu sammuun kee yaaduu hin danda'a yoo ta'e. Amma namoota baay'ee gaafa nalbaan baay'isoo karaarra taa'ee kadhadhees hin beeku. Birri tokkos namarraa fudhattee hin beeku. Naa gaddanii gaafa birrii fidanii natti hin golfaan. Sababi isaa sammuun yaaduuf sammuun hojjedhu waan hin qabuuf. Kanaaf lafuma jiraatanii lafuma taa'anii nama harka eegurraa namni harka eeguu qaba jechuudha. Akkasitti oofamanii sadarkaa jiran keessa naannoo jiraatan hawaasa jiraatan gidduutti irra ol kaafachuudha yaada isaanii. Egaan Jeerii waan guddaa dubbatanii Raajiraa Simoonii nama ta'uuf hojii tokko milkeessuudhaaf harkaa miila duwwaa miti sammuudha kan hojii hojjetu jedhanii kuni namoota qaama miidhaman duwwaaf utuu hin taane nama baay'eetu jira baay'ee fayyaa qaama fayyaa qabaatee sammuu isaa miidhamaan jira abdii kutataan jira nama fayyaa qabeessa ta'anii deemaniif dargaggootaaf illee dhaamsa guddaadha. Anumtiyyuu waan guddaan irraa baradhe meetii waan jirtu jedhiiti. Egaa walumaa galatti hunduma keenyaaf dhaamsa bareedaadha isaan nuuf dhaamanii. Sammuun namaa yaaduu dandeenyaan, sammuun namaa waa kalaquu dandeenyaan, qaama miidhamaa waan ta'aniif osoo hin taane sammuudha kan barbaachisu jedhaniiru. Egaa baay'ee namatti tola, baay'ee gammanneerra, baay'ee sitti eebbifamnee, baay'ee irraa baranneerra. Waaqayyo sinaa eebbisu jennaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemneerra.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Faaris Show nama guddaa nama baay'ee jaallannu akkuma beekamu argitanii irraa barachaa jirtan kana. Qabannee jirra. Marsaa sadaffaa ammas nama guddaa qabannee nu dhufnu. Akkasuma egaa peejiin keenya peejii Paaster Eebbisaa Baqqaleedha. YouTube'n keenya like, share, subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbataa jechuun barbaadaani. Eeyyeen ammas nama baay'ee jaallataniif kabajan nama biraasiniif qabanii ni dhiyaanna garuu abbaan isaa hin himamu. Egaa torban sagantaa biraadhaan nama walitti deebinutti turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu qophiin keenya waliin dubbii duwwaa utuu hin taane akkasumas diraamoonni garaagaraa jiru hafuuraan kan ta'anii akkasumas walaloon garaagaraallee qabanneeti kan nu dhiyaannu. Kanaaf nu hordofaan jedha. Raajiraasin baay'ee carraa kana argannee isin wajjin haasa'uu keenyaaf nu argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ogeessi kaameeraa keenya Firaa'ol Abrahaam kaameeraa dudduuba ta'uun qophii keenya jalqabnee amma xumurutti nu waliin turtii taasiseera. Akkasumas egaa istiidiyoo bareedaa akkasii kana ispoonsora nuu ta'uudhaan kakuu istiidiyoon nu bukkee jira. Eeyyeen isaaniin galatoomaa jecha namoonni ispoonsora ta'uu barbaadan namoonni Faaris Show bira dhaabbachuu barbaadan YouTube Paaster Eebbisaa jalaan nu argachuu dandeessu akkasumas immoo lakkoofsa bilbila keenyaan nu argachuu ni dandeessu. Egaa galatoomaa amma qophii kan biraa walitti deebinutti turtii gaarii.